Ashamaatan jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aafanii qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa wajjin Raahel Girmaati. Humnoonni waraana wayyaanee barattoota Yuunivarsiitii Haramayaa goolaa akka jiranii barattoonni Moonaa Yuunivarsiitii irraa dubbifne OMN itti himaniiru. Itichaa guddataatii fi Dajanee Guutamaa warreen bilbilaan haasofsiisan qabu kan itichaa guddataa dursina. Ijoollee hidhame deeggartaa nama dheeraa ture kanuma wal qabatee ijoollee sanyii deemtu turannu ammoo isaa ijoollee deebinyuudhaanii akka namni humna baratu godhaa turani ijoolleen sudee barumsa beeku qabee gara ji'a tokkoo ga'eera kana keessatti guyyaa tokkoofillee hin baranne amma ji'a torbaffaa keessatti amma saddeetineera baranneerra amma ammoo dirqama baradhaanii beeksisa baasaa turani darbee ammoo ijoolleen barachuu dinnaatti barannu nama mana dhaabusan giddeetiin har'a kaafeen itti cufani ganamaan ka'anii kaafeen cufaa waan nyaataa hin jiru kaafee leelaan akka ganamaa nyaanni achirratti ammoo ijoolleen alatti gadi baatee birriis fudhattee waan nyaataa nyaachuuf ala ta'uuf iyyuu biruu qabatee ijoollee turte federaalatti erganii beekanii nama caccabee namni baay'een jira namni baay'ee ammoo poolisiin qabamee deemu jiranii doormii caccabsanii seenanii qabanii deemu ani gara kana haala gaarii keessatti caccabeera barriis ni caccaba doormii caccabanii nama dhaanii baay'ee rakkisaadha akka mooraa keessan keessa mormiitu jira moo maaliif wanti kun mudachuu danda'e mee isa kana duubatti deebistee nu yaadachiistaadha maaliifi kan barattoonni mana barnootaa dhiisanii yookiis dareerraa hafuudhaan kaaffeen isaan harkatti cufamuu danda'e? Barattooti qabamuufaa baay'ee mana dhufnu baatu taasisa hafan mullee boruu hidhan mukeenya teessuma irra ta'e urraa isa jiraate nuutiin taarannaa dhimma dhiyeen hojii ijoon amma barataan keessaa hidhannu dhiisannaa hindi iyyuu nuti qaba. Yogguu qaamonni waraanaa kun gara mooraa seenuudhaan reebicha akkasii isin irratti raawwachaa jirani bulchiinsi yuunivarsiitii akkamitti ilaalaa jira dhimma kana akkamittis qaamota waraanaa gara mooraa seenanii akkas reeban taasise? As keessa ta'e waraanaa qabu malee nuti bulchinanii nuti argaa jirru isaan warra qaama isaaniiti isaanii kan nama haasessu waan maal dhabarraa waan kutatulee malee fayyadichaa. Barattoonni Yuunivarsiitii Haramayaa 20 ta'anii har'a waraana wayyaaneetiin hidhamuu maddeen gabaasanii jiru. Dajanee Guutamaa barataa moonaa sana keessatti argamu haasofsiisee jira bilbilaan. Harargee Bahaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti barattoota irratti dhiibbaatti godhamaa jira rakkataa jiru barattoonni kan jedhu dhaga'een bilbile. Mee rakkoon Yuunivarsiitii Haramayaa keessa jiru kan barattoota keessattuu Oromoo irratti gahaa jiru maal inni jetta? Barattoonni Haramayaa irratti jechuun bakka akka hin taane bakka rakkoo guddaa rakkoo hin taane keessa jirra. Isaan jalqaba irratti barattoota keenya duraan gaafii seeraa gaafataa turan biyya laatanii hidhanii turanii. Sababa san barattoota san mubaasaa jedhanii gaafii gaafatanii fadha sababa san kilaasiin jammarru barattoota keenya miyaastan malee jennee dinnee turre amma bakka sababa san miyaasuu didanii sababa san rakkoon kan ta'e kun barata baay'eedha barataa dimmaashaa tumanii caccabsanii namni fayyadamanii jira gareen ammoo akka isaa ta'anii rabbi nu baaseera hedduu rakkisaadha giddu keessa jira giddu keessa jiru namatti hin tolu bakka baay'ee ulfaataadha hinna kennaa ol ta'ee jira. Mee har'a maaltu ta'e kan hin dhaga'ee nyaata sin dhorkatanii lammata reebichatu barattoota irratti raawwatame kan jedhudha. Mee maal sin godhan har'a? Nyaatallee nuti duraan jalqaba kilaasii barattoota keenya ka obboleeyyan keenya nuyi ka hiikan sababa rakkoo tokko nama jechuu kan yola kan baasa kan gannu distan malee kilaasii seennuu jennee dinni isaanis yoo isin kilaasii seenne bakka nyaata isin kennu nyaata margaranii hin jedhanii turani sababa sana gaarii bakka barataanillee nyaata dhannaan xiqqoo wannaa jennu kiraasee bakka numa gammaran bakka waa'u siifoon biyya namitti darbanii nu ari'aa turani baay'ee achi barattoota gariin akka isaa ta'anii doormii seennee bakka achi doormitti seenanii baasaa baay'ee barataa baay'ee caccabsaa turan. Kan barattoota irratti miidhaa kana hundumaa qaqqabsiisuu amma reebanii caccabsuu kana godhaa jiru eenyu poolisii Oromiyaati moo waraana wayyaaniiti moo poolisii federaalaati moo eenyu? Poolisii waraanni wayyaanii alarra mana marsee jira barataa dhaabsisiisanii ka giddiidhaan ala bayaanillee jira barattoota isaanii irratti dhiibbaa geessaa ture barata fuuwwan ammoo ka giddii keessaa poolisii federaalaadha poolisiin Oromiyaallee jiran jira poolisiin Oromiyaa ammoo barataa tokko sabeen dheeyne garuu poolisii federaalaa sanii ka barataa cabsaa ture barataan baay'een mana yaalaa jirantu jira. Amma barattoonni miidhaman mana yaalaa jira kan jedhudha. Gara biraatiin immoo barattoonni baqatanii ala magaalaa keessa faca'anii akkasumas iddoo adda addaatti dhokataniiru daggala fa'aa keessatti kan jedhu jira maal quba qaba? Sun jedhu manutis kun iyyuu amma baadiyyaa keessa yaa'anii turre amma hidhachaanii barataan hedduun isaanii baay'ee jira baadiyyaa jira jechuudhaaf wayyaa waraanni
ayyaanii balbala koo jira bara deebisuu dhabanii gaanii dambaqatanii baadiyyaa keessa galanii yookaan baay'een isaa dhimma isaa madara sana keessa jiru. Barattootuma gaafii seeraatiin barattoonni amma kan makaraa ba'anii jiran baadiyyaa keessa kafeeman karaan awwala bahanii miidhaan deebiidhaaf waraanni wayyaanee baay'ee kan akka walitti guutee jira gara deebi'anii hin qaban tasallee. Yeroo ammaa kana yuunivarsiitichi waraana wayyaanetiin marfamaa akka jirudha kan dubbattu. Amma ammaatti barattoota kan caccabsan malee lubbuu irratti kan lubbuun isaanii darbee yookiin miidhaan biraarra ga'ee jira. Agammaa ofii homaan agarre ka lubbuun darbe barataan maayin kamatumanii miidhame malee ka lubbuun isaanii darbe hin jiru. Agammaa homaan agarre. Hawaasni naannoo sanaa gargaarsa isinii godhuudhaan wanti isin bira dhaabbate jira. Hawaasni amma baay'een barataan baay'een hawaasa bira jiranii hawaasatu eegaanii jira. Hawaasni naannoo kanaa ammoo nama gaariidha. Barataa shiibaa akkasii waliin bu'aa gadi hin dhiisanna. Barataan baay'een ammoo hawaasa bira jiran. Kamaan maatii godhee achi galee sadii jira barataan baay'ee. Gama sanaan bulchiisni yuunivarsiitii amma ammaatti wanti isin dubbisee yookiin immoo rakkoo kana hiikuudhaaf yaaliin godhe jira. Agammaa homaa wanti dubbatamaa jiru jira keessa homaan jiru agammaa homaan dubbatu yoo booritti dubbatu hin deemu garuu agammaa homaan dubbanne. Tarii karaa bulchiinsatiin bulchiisni naannoo sanaa yookiin kan Oromiyaa isin dubbisuudhaaf yaaliin godhame moo jira? Yaaliin fi hagammaatitti waaqa isaa kanaa itti homaallee amma jibbinu reef waan taragaagleef fi hagammaa homa takka illee yidii waan akkasii homaa waan dubbatan. Poolisiin komaandaroonni bichaan dubbisanii turani. Isaanis bakka barattoota isinii gadhiisnaa gara seeraan kaafeen isinii banamaa kaafee nyaadhaati gara barumsaa deemaa hin jedhan bakka isaan. Amma murtiin barattoota yuunivarsiitii Harammayaa murtiin keessan amma maali? Murtiin keenya barattootuma keenya san kaseedhaan ala hidhaman san gannuu dhiisanii malee hin barannuudha bakka. Hayyee barataa yuunivarsiitii Harammayaa yaada naa kenniteef hedduu galatoomii. Egaa akkuma jette amma barattoonni nu biraa hidhamanii gadi lakkifamanitti barnoota keenya ittiin fufnuudha akkan jette. Egaa isin hordofneetti waan irra jirtan hordofnee daawwattoota keenyatiif kan dhiyeessinu ta'a. Hedduu galatoomi. Hayyee rakkoon gahu. Erga nama ajjeesanii booda maqaa nama sanaa balleessuudhaaf yaaluun dogoggora seenaa ta'uu maatii ayyaantuu kan ta'an namni tokko OMN itti himanii jiru. Ayyaantuun warreen humnoota agaazii kanneen waliin hariiroos ta'e wal dhabdee hin qabdu kan jedhan firrishii kun ibsi koomaandar Awwal Sultaan OBN'if kennan sirrii akka hin taane dubbatanii jiru. Itichaa guddataa bilbilaan fira ayyaantuu haasofsiisee jira. Akka armaan gaditti isinii dhiyaata. Haala sassannee saadanii itti godhan. Ishee fara mana ishee deemu jirtu, ishee kara manaa deemu jirtu, waamanii kaampanii lubbuu dirqisiisan. Jaamabbaa haala manaatii inni godhaa qabaa, ani hin danda'u na sabii hin ta'u, qabbii jaana dhiisaa jettee faraa farattee, samiichaa fi dhiitichaan. Eegee bulchiisan buu dhiibbatan na bulchiisanii na wantoota uummatan sirraan ajjeesaa jennaan fi kan bakkaan barkatee yaanni. Eegee siin jibbatte booda as gargar jennaan garan gar jennaan sana akkasii fayyadamuudhaan biyyoon sun achi gargalte hedduutu baatudha. Akka irraa gaa torbaa fi dhimma kanan dhageessani moo dhagartani sin akkamitti kan hunda beekuu dandeessani? Dhimma kana galgala yeroo san waan namni fa'aa galee jiru iddoo kan nyaata furee jira yeroo san iddoo bukaaraatti ofirraa dasiitu. Kanaaf biyya wanti jennu bara tokko kana firaa farattee fi sanatti lubbuu ishee dabarsanii jee gaban gurbaan natti eegu jireetti eeginsaaf akkasumatti jiru dhibbatee fata. Jarreen waliin wal dhabdee addaa qabdi tarii quba qabdaa laata humnoota agaazii kana waliin walitti bu'insa addaa qabu odeeffannoo qabdan qabdu isin akka maatiitti. Akka maatiitti yoo nuttu walitti kan qaban hin jiran isaan kun eegale kan guyyaa afureessaa isaaniiti. Yeroo biyya gaafatama amma biyya walloo wanta boonu akka dhufanitti gaafataa turan kan gaafatanii turan isii biyya kan yoo bakka itti biyya ayyaanaa kana biyya ayyaana dabalaman itti dhamaanu maal nu geessu jedhanii isii waan kaara dalagatte jechuudha gaafata. Egaa gaafatanii booda biyya haa ettee bakka kan geessitu barbaadisanii wal gaafatanii isiin gara dalagaasii deebite. Dalagaasii irra biyya mana isiin dheeyyituu maama gurguranii yaaman. Kaleetiin dhabdee waan jirtu jechuudha. Kaleetiin kan yootee waa gootee wanta booda jirtu tajaajili jirtu haatee birakkatti waa dhukkubsatti. Kana booda kana kana jettee biyya isin ittiin dammada ata iraata fudhattee sirbaata fudhattee osoo kana manaa deemtu karaa biroo baama karaa biroo baaman booda nyaata kiseen nooyitu kana kan irraa ibsiidhaan fuudhanii baasanii ishee gaafatan booda achi gidduutti isaan gidduu mormiin dha keessi haanii namoota karaa deemu hunda gisee qabanii mattaa gaafatan hunda gaafatan. Waldhabdee addaa qabu kan jedhutu odeeffama waldhabdee addaa qabu. Waldhabdee addaa kan qabanii jiru walumaa beekanii yeroo itti olata yeroo sani biyyaa harkanii biyyaa gaggareessitan. Itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godinichaa kan ta'ani obbo Awwal Sultaan gaaffiif deebii OBN waliin taasisaniin kan isaan jechaatti jiran waldhabdee dhuunfaa qabu jedhu. Isa kana isin akka maatiitti beektu dhimmichuu akkamitti ilaaltani? Akka maatiitti kan qabu waldhabdee
wallabdee isaan gidduu jiru takka illee hin jiru. Ijoolleen kun guyyaa haaree eeguu kan guyyaa afur waliin hin beekan siisi haaree. Eeguu jijjiiramanii guyyaa afur ijoolleen eegee jijjiiramte. Wallabdeen isaan gidduu jiru takka illee hin jiru. Halkan qixxeedha wanti kun halkan qixxee sana maal hojii bakkee turteetti ayyaantuun tarii maaliif bakkee barfatte? Isheen waan ijaa kan galtee obboleettiidhaa fi haadhaafis waan jechuun eegi dalagaa irraa galte booda galgala keessa isaa maaliif saala mamootaa takkatti gisee galte booda waan haadhaa fi obboleettiis barbaachisu gootee fi osoo isaa mana ishee deemaa jirtu. Malee kun jechuun siyaasaa isaanii turfutti isaanis waan fedhan jechuu danda'anii egaa wallabdee isaan gidduu jiru takka illee hin jiru. Yoo wallabdee isaan gidduu jiraattu namni osoo rabbiin firaa haasuu osoo boluu kan akkana nama kanaatiif yoo himatu jecha sutanii kan nama hojjechuun hin danda'amaan jira. Nyaata qopheessitee harmee isheefis ta'e obboleettii isheedhaaf qabattee deemaatti turte isaan biraan geesseetti moo karaattidha kan isheen wareegamuu dandeesse yookiis ajjeefamuu dandeesse ayyaantuun? Isaan bira nyaata isaanii qopheessitee waa hunda gootee kana ishiitiif fudhattee osoo deemaa jirti karaa mana ishee. Isaaniif laattee erga nyaachisteeti gara mana ishee deemaa jirti moo isaaniif geessaa jirti? Isaaniif hojjettee isaaniif kan ishee fudhattee osoo deemaa jirti karaa mana ishee. Isaaniif jaleeddee waa hunda gootee fi waan barbaachisan hunda gootee fi isaan biraa deemte booddee jechuudha. Dhimma kana faana wal qabsiistee tarii dhaamsa addaa yookiis ergaa yoo qabaatte ati akka obboleessa ishee tokkootti. Ergaan hin qabu kun isaan siyaasaa kana tolfachuudhaaf waan fedhan godhuu danda'anii ta'uu wanni wanteeyyoo haala kanarraa kana kuma fedhee ta'ee gabiittee gara seeraan bulchisaa fi haala kanarraa kan namarratti hojjechuuf yaadii sakkataa kan namarratti hojjechuuf dhimman taane fi maqaan taane namaa baasuun waan hin barbaachisne waan ta'eef hawaasa keenyaaf ta'ee obboleeyyii keenya shamarranii ta'ee keessatti haala kanarraa of eegganii uummata kanarraa of eegganii haalli biyyattiillee jechuun nagaan deeman maqaan taane olii buusurra waan taane namaafis buusurra eegamu waan ta'e godhan booda kan nama qunnamtii qaban fuuldura qaban jaanii maqaa namaa buusan taate egaa nama tokko nagarsiisee biyyaa agarsiisaniifu halkan nama dhufuu waan birooti kanaafuu haala kanarraa nama iyyuu ta'ee of eeggatee nama iyyuu jireenya isaa jiraatan dhaansadhaaf malee dhaansiin kala isaaniitti hin dhaabu takka illee hin jiru isaan irratti hin jijjiiraman soosal biyyaatti kanneen isaa har'aas godhuu ta'e waan hin deemne kanaafuu asirratti haala gaddisiisaa keessa hawaasni dubartoonni waan jiru waan shakkaa jiraniidha. Egaa wanta kanarraa jechuun shakkuurraa isumaaf mata isaanii tokko ibsatan jiruudhaan galanii isheen Ayyaantuu Maammed Shaanqoo moo Sayidooti? Ayyaantuu Maammed Sayid. Sayid moo Sayidoo? Sayid Ayyaantuu Maammed Sayid. Ayyaantuu Maammed Sayididhaa kan ishee jedhamtu. Kan jedhamtu maqaan wantayyoo Shaanqoo fayyamu qoosaadhaaf waan yaamaniif akkasumatti qabatanii namoonni. Malee maqaan isheen sirriin Ayyaantuu Maammed Sayid jechuudha. Sayidoos Shaanqoo osoo hin taane. Rabbi jajjabina isiniif haa kennu ulfaadhuu galatoome ayyana gaati. Waan mudateef hedduu gaddina jajjabina guddaa isiniif hawwina ayyaantuun haadha warraa keessaniidha kan jedhu dhageenyee isiniif bilbille tarii ayyaantuu irratti gochaan kun akkamiin akka raawwate odeeffannoo akkamii dhageessani? Ayyaantuun jimaadha daleetii magaalaa keessatti annaa haati isiitis dhukkubsatudha daleetiin isiitis dhaltee hulmaa ta'u jirtanii bakka isumaa cecee warraas jiraachisaa warraaf bulchaa naa jechuudha. Yeroo sanaan ayyaanaatiin karaa warraa kutee jira bakka galgala isiin manaa fi raataa fi kanaan qoonqoo dalaggee ijoollee xixiqqootaniitiif fiixee karaa manaa osoo deemsitu kan jettee akkanaa itti hojjetama. Yommuu sana isin magaalaa keessa hin jirtan jechuudha magaalaa qobboo keessa hin jirtanii yogguu gochaan kun irratti mudate? Magaalaa keessa hin turre anaaf hin turre. Haadha warraa keessan sababa taateef ayyaantuun nama waliin wal dhabdee qabaachuu ishee isinitti dubbatteetti maalii fi itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godinichaa kan ta'ani obbo Awwal Sultaan jechaatti kan jiran wal dhabdee dhuunfaadhaa jechaatti jiru. Tarii isin immoo abbaa manaa ishee sababa taataniif itti siiqinsaan dhimmicha quba qabdu beektu nama faana wal dhabdee jirti ayyaantuun. Ayyaantuun nama hojiis wal dhabiinsaa fi kanaan as hin qabdu nama hojii walillooltu rabatee kofaluu fi nama gammachuudhaan addedee malee fi kana kanaaf waan takkalee lama wajjin walitti aaraa fi walitti fiisa takkalee hin qabu. Qaamonni bulchiinsa naannoo sanaa dhufanii isin jajjabeessaniiru dhimma kana irratti rakkoo mudate kana qorachuufis yaalaniiru namoota gochaa kana raawwatanii yoo to'annoo seeraa jala oolchaniiru isa kana irratti maal beektu isin? Har'a ganamaan kana dhufanii jajjabeessaniiru naa waan jirus waan uummata yakka hojjeteenas akka takkatti baafnee akka tottaaliisa baafnee kennaa jiranii jajjabeessanii kana maal ta'e. Dhiifama sagalee keessan qulqullinaan hin dhageenye maal jettani? Namoonni kana abbaan godaatii fi federaal poolisiin waliin
ta'anii dhufaniiti jajjabeessanii bakka yakka jiruu fi kanaanaaf qorataniiti bakka waan yakkamaas kanaanas akka dirree baasnee bakka isinitti wanti jennu isinitti naa kanaana gaariituma bakka ni raafatan. Mee maqaan keessan guutuun eenyu jedhee haa waamu? Salamuun Zallaqa. Maal jettanii? Salamuun Zallaqa. Dhimma kana faana wal qabsiistanii dhaamsa yoo qabaattani isin akka abbaa warraa isheetti obbo Salamuun Zallaqa. Baay'eedhaan goggee jira bakka waan kana nama raawwate waan hojjetu yoo bilisa bahuu baate waan takka illee biyya kana keessa jiraachuudhaaf waan tokko godhuuf akka waan Itoophiyaa keessa jiru takka lakkaa'u yoo wanti kun bilisa bahee uummata dura baatanii isii godhan yoo godhuu baate wanti takka hin jiru. Jajjabaadhaa Waaqayyo isin waliin haa ta'u gaa jajjabina guddaa isiniif hawwina. Daandiin Finfinnee fi Boranaa wal qunnamsiisu naannoo Yirgaa Caffee jedhamutti waan caccabeef konkolaattonni darbuu akka hin dandeenye imaltoonni dubbataa jiru. Dajanee Guutamaa nama imalarra jiru tokko haasofsiisee ture. Daandiin sun daandii Finfinnee irraa kaasee Oromiyaa qaxxaamuree kibba keessa Yirgaa Caffee magaalaa jedhamtu beekteen booda gara Bulee Horaatti deemsa irratti citee jira. Daandiin kun immoo hedduminaan yeroo dheeraadhaaf aspaaltiidhaaf kennamee aspaaltiin haaromsaadhaaf aspaaltii guddicha duraaniin ture irraa yeroo dheeraa kan turedha. Dhimmichi kun immoo kan furmaata hin arganneef konkolaataan hedduun isaa kan bariidhaan achi dhaabbatee kan gara Finfinnee dabrus kan waliin dabarsineef ammallee immoo kan gara Booranaa yaaballoo dabru kan dabrine isaa ta'uu ijaan argaa turreef nus immoo imala daandii san gubbaa jiru keessatti rakkoon hedduun mudatee ija keenyaa waa hedduu argaa turre. Rakkooleen mudate kun konkolaataan fe'umsaa hedduun isaa kan gara Booranaa deemaniif kan gara Finfinnee deeman kan uummataaf hedduu jira. Itti keenya immoo kan laalaa turte nama dibamaa silaa gara mana yaalaa deemuuf jiru baatanii daandii kana keessatti ittiin rakkachaa kufaa waliin ka'aa yoo deeman argina. Ammallee immoo haawwatii daa'imman baatanii itti rakkachaa kufaa ka'aa gangalataa waliin deeman argina. Kan biraa immoo manguddoon garmaleedha yoo rakkattu argina. Walitti dhufuun hin danda'amne kun konkolaataan hedduminaan dhaabatee agazaa'aa bari'ee sa'a 10 ta'utti karaa sana irratti rakkachaa turuu isaati kan agarre. Kun immoo maaf ta'e jennee yoo gaafannu yoomirraa ta'e jennee yoo gaafannu dhaabbanni daandii aspaaltii kana hojuudhaaf fudhate kan chaayinaa akkuma waliigaltee raawwatee xiqqoo qoqqoteetiin qarshii san fudhatee bagee jedhan akkasumas immoo deebee saniifis dhaabbata warra arabaa tokkotti kennanii sunis immoo qarshima fudhatee qarshima saamee biraa deemuu isaa himataa ture uummanni qooqameef kun yeroo kam jennaaniin yeroo muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii jirus Hayilamaariyaamis jirus wanni kun akkanumaan itti fufee ture. Gama lakkiyyuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin mootummaa naannoo Kibbaatiin illee furmaata ka argate hin jiru. Daandiin kun wal qabataadha. Ilaa to'achuu malee federaala waan ta'eef to'uu tokko malee rakkachaa jirra, saamamaa jirra. Rakkoo kana jalaa bahuu hin dandeenye qaama itti dhal'ee yennis hin argine. Rakkoon kun immoo rakkoo yeroodhaan walirratti nu kennee haga ammaatitti itti rakkannee qunnamtii gara giddugaleessaatti gara immoo keenyatti akka dhufan kan nu roogge ta'uu isaa uummanni garmaleedhaan boo'ee himataa jira waan ta'eef kun rakkoo guddaa ija keenyaan argaa jirru argineef nus. Hedduu galatoomii viidiyoo babba'e tokkorraa kan hin argu makiinaa duwwaa otoo hin taane namnumti miilan deemullee karaa sanarra darbuudhaaf rakkachaa akka jirudha kan mul'ataa jiru. Illee kun sirriidha ammanumaayyuu namoonni sila dhimmaaf yookaan immoo dibamanii mana yaalaa deeman qorsa dadhabanii daandii fagoorraa bu'anii miilaan mucucaataa kun baataa kun kufaa kun ka'aa deemu achirraa haga daandii sila wayyaa qabdutti irraa gadi bu'anii wanni kun immoo boodda ol bahuudhaaf rakkisaa gad bu'uudhaaf mucucaa rakkoon kun qotamee asfaaltii tolchinaaf qotamee furmaata tokko guduun kennin yeroo dheeraadhaaf waan ture. Kanaaf kun miilaan deemuun illee rakkisa konkolaataa qofaanii miti. Achi keessatti immoo konkolaataan garmaleedhaan walirratti tuulamee kan guyyaa tokkotti furmaanni kennamu miti. As keessatti qaamni sila daandii sanii bakkee qotaa jiru dhufee furmaata kennuudhaaf illee yaalii ka godhu mul'atu rakkoon uummataa sirriidha. Yoo dhugumaan qaamni waa silaa laaluuf argu jiraatu qaamni silaa waan kana to'atu jiraatu yeroo gabaabaa waan furmaata argachuu malee beektuu garmaleedhaan ulfa baattee ittiin rakkachaa jiru kan ija keenyaan garreetti jira.
nama dhiiramaa ammoo sila yeroo sanitti mana yaalaa dhaqqabatee fayyuu danda'u yookaan immoo yaala argachuu danda'u kan isa keenyaan arginetu jira. Hawaasni keenya garmaleedhaan miidhamaa jira. Keessattuu uummanni Booranaa as keessaa wanni inni sila ittiin bulu horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaan immoo loon gara gabaa giddu galeessa fitachuudhaaf hin dandeenye. Konkolaataan itti dhufuu hin dandeenye. Inni immoo gabaa sila giddu galeessatti dorgomaa ta'ee waan ofii kana gurgurachuu hin dandeenye jechaadha. Kun rakkoo guddaadha. Ilmaayyuu amma qaamni akka jedhamu Oromiyaa irratti Oromoon walii birmataa jiru kan buqa'ee daangaarra jiru kan dhaqqabeeyyuu waan feeteeyyuu godhuu hin dandeenye. Kallattii madamiin daandiin keessattuu qunnamtii hawaasummaatiif bu'uura guddaadha waan ta'eef kun kallattii kamiinuu furmaata waan itti kennamuu qabu waan dhaabbatamee ilaalamuu qabuu miti. Nuti akka silaa imaltootaa fi silaa tajaajilamtoota isa kennaan argines kana silaa qaamni inni ilaalu hunduu furmaata akka kennu maqaa uummata kanaaf innullee ni gaafanna. Hayyee hedduu galatoomii yaada naa kenniteef karaa Finfinnee Diillaa akkasumas Booranatti darbuu ilaalchisee keessumattuu rakkoo naannoo magaalaa Hirgaa Caffeeti kaasee mul'atu irratti yaada bal'aa kennaa kenniteef hedduu galatoomii. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo Araddaa Daa'imaatti namoonni 8 hidhamuun isaanii gabaasameera. Namoonni kunniin wayita ammaa mana hidhaa Moonaa Chaayinaa jedhamu keessatti hidhamanii dararamutti argamu. Usmaan Kumee jiraattota aanaa mi'eessoo keessaa nama tokko haasofsiisee jira. Aanaa mi'eessootti hidhamiinsi akka gaggeeffamaa jirudha. Maali sababni isaa inni guddaan? Aanaa mi'eessoo Araddaa Daa'imaa bulchaan Araddaa Daa'imaa nama amma biyya jaameetu. Inni kun nama erga mootummaan wayyaanidhaa hanga waan dhufirraa kaasee nama Araddaa kan bulchu ture jechuudha. Namni kun yeroo mootummaa kanaa wajjin uummata keenya cunqursaa dhiibbaarra gahaa ture. Manni ammoo haala yeroo walqabatee qabatee manni amboota dhufee jira. Durraa biyyaanii bulchaa isaaniitti bakka buufatan ture jechuudha. Kana keessa yeroo isaan kana hijjiranii nama kana bakka buufatanii haala labsii yeroo hundumaatiin sababa godhachuudhaan jechuudha. Wantoota jiran jechuun namoota 8 jechuudha. Abraahim Ahmad Haji, Abdallee Muhammad Ahmad, Ahmad Adam, Ammee Musa, Mummee Wataroo, Ahmad Usman Haji, Abrahim Adame, Ammee Abrahim Amin namoota kana jechuudha. Ammaan sana manedhaa saambii Chaayinaa mi'eessoo tajaajilu jechuudha. Achitti waraana mootummaatiin jechuudha. Achitti darramaa jira jechuudha. Sababni isaa wanti tokkollee sababa itti uummata kana ittiin adeemsaa jiran waan tokkollee hin jiru jechuudha. Namoonni kun bakka sababuma Oromummaatiin qofa malee waan bira tokkollee yakkii tokkollee kan dalagamee hin jiru. Haala labsii yeroo muddamaa bataniiti uummata kana guuruu jiran malee wanti tokkollee isaan kan sababa godhatanii waan kanatti godhu jiran hin jiru jechuudha. Akkamitti namoota yookaan fakkeenyaaf naannawa keessan sanitti mormiinis ta'ee rakkooleen tokko akka hin jirredha odeeffannoo nama nuu kennaa jirtan. Sababa kanaaf ammoo hidhamiinsi namoota nagaa maal mudata waa tokko malee. Akkuma duraan barbaadatti jechuudha. Raayaan biyyaa kun akkuma duraan barbaadatti namoota adamsuu, namoota ajjeesuu, namoota hidhuu akkuma aadaa godhatanii malee namoonni kun yakka isaan balleessanii takkiin waan takka godhanillee hin jiru jechuudha. Sababa ta'ee takkiinuu seeraan isaan kana barbaadamanii fakkiin immoo seera kanaa bahuudhaaf waan isaan yaadan takkallee wanti akka jiru akka tokko malee hidhatti guuramaa jiran namoonni jechuudha. Rakkoo kana ilaalchisuudhaan gara qaamni ilaalutti iyyattanii furmaata argattan qabdu fakkeenyaaf bulchiinsaas haa ta'uu qaamota poolisii Oromiyaatis haa ta'uu kanneen birootti waan iyyattanii fala argattan jira. Wantoonni kun maaliif waan takka waan ijaan agarru takka maaliif hidhameeta waan ijaan agarru takka wanti ittiin wal jaalan jiru jechuudha. Maaliif yeroo ammaan tana yeroo allu aangoonni ofiiyyootaa gurguddoon masaa keessatti kantiibaa qaama nageenyaa wanti kitaabaa waajjira dhaabaa fakkeenyaaf danda'a namoota garaagaraa jechuudha. Angoota qondaa'ota viidiyoo gurguddaa jechuudha. Isaan kun hidhachii waan darbamaa jiran isaan kun ammoo nuuf fakkiinuu fara nu barbaadan fakkiin ammoo furmaata nu kana jennee wanni abdii waan hin jirre ammaaf ammoo labsii yeroo akkama soyebbatanii akkasatti qaamni bulchiinsaa qaamni tokkollee aangoo akkas keessa hin qabne jechuudha. Oduun har'aaf jennee qabannee dhiyaanne kanuma. Oduu biraatiin yeroo biraa wal argina. Kan oduu kana waliin ture Raahel Girmaatii nagaatti. Thank you.